Addunyaa teenyarraa biyyoonni 15 bishaan lagaa yaa'us ta'ee madda bishaan dhugaatiitiif oolu hin qaban. 15 keessaa takka kan taate biyya Qatar waliin daawwannaa. Chaayinaan sabiskiraayib godhuu viidiyoo laayik godhuudhaan hanga xumuraatti na faana turaan affeerraa kooti. Lafti Qatar keessi boba'aadhaan guutame bishaaniif iddoo waan dhabdi fakkaatti. Qabeenya guddaa qabaachuudhaan Qatar sadarkaa idil-addunyaatti beekamtii guddaa qabdi. Waancaan addunyaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffamee fi kennaan dhiyeenya kana pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif kennite qabeenyi biyyattii garmalee addunyaa irratti akka beekamu taasise. Qabeenya biyyattii beekuuf duraanuu ragaa fagoo nama hin barbaachisu. Gaazexaa bantee kan dubbistu, reediyoo bantee kan dhaggeeffattu, TV bantee kan daawwattu akkasumas moobaayila harkaa aandirooidiidhaan toora intarneetii irra seentee yoo daawwattu gamoolee disii dhedheeroon barahaa gammoojjii keessaa addunyaadhaaf mul'ata. Sababa qabeenya isiitti maqaan isii addunyaaf beekame malee baay'ina uummataas ta'ee bal'ina lafaa hangas mara guddaa ta'e hin qabdu. Yoo isin ajaa'ibsiisuu baate jiraattota biyyattii irra lammiilee biyya alaarraa baqatanii gara biyyattiitti seenanii isaaniif kuulii godhaniitu irra baay'ata. Jiraattotas ta'ee lammiilee alaa seenan walumaa galatti baay'ina uummataa miiliyoona 2.8tu keessa jiraata. Kan isin ajaa'ibu garuu lammiileen sababa hojiitiif gara biyyattiitti godaanan parsantii 88 yoo ta'u parsantii 12 qofaatu lammiilee biyyattiiti. Fakkeenyaaf baay'inni lammiilee hindii baqattummaan biyya Qatar keessa jiraatan dachaa lammiilee biyyattiitii ol taha. Bal'inni lafa biyyattii kan waliigalaa iskeer kiiloomeetira 11,500 yoo ta'u kana keessaa qonnaaf kan oolu yookaan misooma qonnaatiif kan oolu dhibbarraa parsantii 2.5 qofa. Parsantiin 95 gammoojjii hamaadha. Kanneen irraa kan hafes dhagaa fi sababbiiwwan birootiif qonnaaf ooluu hin dandeessu. Addunyaa teenyarraa biyyi lammiileen isii guutumaan guututti yookaan immoo parsantii dhibbarraa dhibba biiliyoonera ta'an Moonaakoodha. Qatar immoo Moonaakoo ga'uu baatu. Hiyyeessa of hin dandeenyee fi sadarkaa gadii irratti argamu hin qabdu. Dargaggoonni biyyattii umriin isaanii waggaa 18 dabranii gaa'ilaaf geenyaan mana jireenyaa bareedaa argachuudhaaf iyyata barreessanii waajjira mootummaatti galfachuu qofa. Kunis mirga dhalattoonni lammiilee biyyattii hundi argachuu qabanidha. Doohaan magaalaa guddoo biyyattii yoo taatu dirreen xayyaaraa qulqullinaa fi miidhagina isiitiin sadarkaa idil-addunyaa irratti beekamtii guddaa qabdu magaalaa guddoo biyyattii tana keessatti argamti. Dirree xayyaaraa Hamaar jedhamtu sana keessatti hanga sa'aatiin yaabbii xiyyaaraa geessutti asiif achi deemaa yoo daawwattee gammoojjummaa sana irraanfattee Niwuzerlaandi keessa waan jirtu sitti fakkaata. Ammayyummaa dirreen tun ittiin hojjetamtu utuu daawwattu yaadaan bosona uumamaa kan baadiyyaatti si deebisa. Kana malees suuraawwan artistoota bebbeekamoo sadarkaa idil-addunyaatiin hojjetaman achi keessatti bubbucamanii sadarkaadhaan kaa'amee waan jiruuf daawwattee hin quuftu. Dirreen xayyaaraa kun qulqullina isaarraa kan ka'e waan qofeen irra hojjetan fakkaachuu baatus garmalee hojiin itti baay'achuudhaan beekama. Bararaa 250 waggaa tokko keessatti kan keessummeessuu fi guyyaatti bararaa 700 baay'ina uummataatiin yoo ilaalle immoo bara 2024 qofa baay'ina uummataa miiliyoona 52 kan keessummeessedha. Akkuma dura irratti isinii kaase dhiyeenya kana biyya Qatar kan ittiin yaadannu kennaa addaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald J. Tiraampiif taasifte yoo ta'u kennaan kunis xiyyaara qofa osoo hin taane mana mootummaa kan samiirra balali'u jechuu dandeenya. Sadarkaa idil-addunyaatti xiinxaltoonni garaagaraa akka yaada kananitti kennaan addaa mootummaa biyya Qatar irraa Tiraampiif kenname kun odoo biyyoottan hiyyeeyyii biroo taate yookaan immoo kennaan kun birrii xiqqaadhaan otoo bitama ta'ee Tiraamp arrabsee irratti dhiisa malee hin fudhatu ture. Qabeenya Qatar immoo Tiraamp afaan isaatiin dinqisiifata. Kennaan xiyyaaraa Tiraampiif kenname kun ajaja addaatiin kan hojjetamee fi eerpoorsi waan jetti kan jedhamuu fi doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 ol baasuu kan danda'udha. Gama biraatiin xayyaaricha of keessaa tajaajila intarneetii saffisaa fi walgahii kaabinee mootummaa muraasa keessatti gaggeessuun kan danda'amu ture. Gamoon dheeraan magaalaa London keessatti argamu Zashaard jedhamuu fi dheerina magaalattii keessaa sadarkaa jalqabaa irratti mul'atu qabeenya mootummaa Qatarii ture. Kan biraa immoo achuma London keessatti kan argamu Haroorsi jedhamu lama jettanii fudhachuu dandeessan. Dirree xayyaaraa Hiroo jedhamuudhaan beekamtus mootummaan Qatar aksiyoona isii parsantii 20 bitee harkaa qaba. Ragaan toora intarneetii fi weebsaayitii garaagaraa irraa arganne akka agarsiisutti Baarkileey baankii jedhamuudhaan kan beekamtus mootummaan Qatar aksiyoona isii parsantii 2.7 bitate. Gama biraatiin kilaba kubbaa miilaa beekamaa Meesiin faan keessa taphachaa ture Paaris San Jarmiin jedhamu yoo beektan qabeenya mootummaa Qatarii. Ragaan bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti bahee akka agarsiisutti gareen kun qabeenya guddaa qabaachuudhaan addunyaa teenyarraa Riyaal Maadiriidii fi Maanchister Yuunaayiteditti aanee sadarkaa sadaffaa qabateeti jira. Miidiyaan guddaan addunyaa teenyaa Aljaziiraan teessoo isaa magaalaa guddoo biyyattii Doohaa godhachuudhaan kan hojjetu yoo ta'u biyyoonni Arabaa kanneen biroo ittiin haafuurraa kan ka'e miidiyaan kun waldhabbii biyyootan Arabaa babal'isuu irratti hojjechaa jira jechuudhaan qofatu. Isaan haa qomatanii malee biyyattiin hunda injifattee qabeenyaan yeroo ammaa sadarkaa duraa irratti argamti. Silaayis addunyaa irratti kan qabuutu kabajama. Qabeenya gahaa ittiin kabajamnu nu haa kennu jeen nagaa koodhaan maddaa horaa bulaa.